amma ammaatti kan ilaalaa turre waan baay'ee haa ta'u malee torban darbe yookaan laastii pireed wanta darbe irratti kan nu ilaalu wantoota farra gaa'elaa ta'an yookaan diina gaa'elaa kan ta'an gaa'ela kan diigan yookaan gaa'ela qulqullaa waan diigu farra gaa'ela qulqullaati kan nu ilaalaa turre waan baay'ee ilaalleerra isa irra deebi'ee yeroo keenya fayyadamuudhaaf ittiin deebi'u already rikoordii waan ta'eef barreeffama ta'ee ganaa dabtara garagalchuu isin hin gaafatu waan darbes dhaggeeffachaa barumsa kana duukaa akka isin buutan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Ilaa har'a kan nu ilaalu gosoota gaa'elaa kan jedhu ilaalla. Gosoota gaa'elaa kana maqaa dhoofne malee hin ibsine. Har'a garuu ibseen isinitti hima. Gosi gaa'elaa waan baay'ee jira. Gaa'elli gosa kan hin qabne gos tokkee ture. Gosa hin qabu ture gaa'elli. Zabaayii baay'ee akka macaafa qulqulluutti gaa'elli gos tokkee ture. Gosa hin qabu ture. Addunyaa keenyaarraa keessatti garuu gaa'elli gosa akka godhate kan godhe akkaataa qabannaa namaa ture. Sababii isaa Waaqayyo nama tokkoof durba tokko tolche malee lama yookaan sadii hin tolchineef. Lama yookaan sadii hin tolchineef. Addaam keessaa yeroo tokko cinaacha isaa keessaa nama tokko fuudhee isuma keessaa fuudhee isaaf kennee isa jechuun isuma jechuudha. Kanaaf isaan diina walii miti. Nama tokko malee baay'isee cinaacha isaa mirgaa keessaa takka mataa keessaa takka harka keessaa takka miila keessaa hin funaanne. Takkuma lafee tokko malee akkana jechuun namni haadha manaa lama sadiin fuudha jedhu Waaqayyo si'a meeqa lafee koo fuudhee akkas taanaan namichi boramee dhume jechuudha. Si'uma tokko lafee dhiiraa keessaa lakkoofsaan kan hir'uun jira isa isinitti himu gaafa yookaan warri heerumtan abbaa manaa keessanii ilaala warri immoo ganaa heerumtan immoo gaafa hir'uun jira. Namummaa hidhattanii gaafa laaltan lafee hir'uun dhiira keessa jira cinaacha isaa keessa. Bitaadhaa mirgaa garamii isinitti ni musa. Uumama jechuudha kun. Kanaaf dhiira tokkoof durba tokko yookaan dubartii tokko tolcheef Waaqayyo. Akkasuma dubartii tokkoof dhiira tokko duwwaa tolcheef Waaqayyo. Ittiin baay'ifne. Waaqayyo dhiira tokkoo fi dubartii tokko uume. Kun immoo kan inni mul'isu dhiira tokkoof dhalaa tokko qofatu walii wajjin gaa'ela dhaabbachuu akka danda'an ibsa jechuudha. Namni tokko si'a lama gaa'ela godhachuun dhorkaa ture. Akka macaafa qulqulluutti. Garuu kufaatiin namaa waan kufaa hedduu gara biyya lafaa kanaa fide beektu. Kufaatiin namaa dhaggeeffadha. Kufaatiin namaa waan kufaa hedduu gara biyya lafaa kanatti fidee oomisha. Namni kufaan yeroo hundumaa yaada kufaa dhiyeessa. Namni mo'amaan yeroo hundumaa yaada mo'amaa dhiyeessa. Namni kufaa. Nama kufaa bira dhaabbatina tu kiristaana kufee sirraa qabu waan kufaa haasaa waan ta'eef. Namoonni kufanii yaada kufaa kana fidanii lafa qabachiisan. Namni yaada kufe sanaan immoo haadha manaa baay'ee fuudhuu jalqabe jechuudha. Yaada kufaadhaan haadha manaa baay'ee fuudhuu jalqabe. Kun egaa kennaa Waaqayyoo utuu hin taane bu'aa yaada kufee sanaa ture. Kanaaf har'a addunyaa keenya kana irratti gaa'elli nyaata bifa adda addaatiin qophaa'ee fakkaachaa jira biyya keenya keessatti. Nyaata bifa adda addaa yookaan gosa adda addaatiin qophaa'ee fakkaachaa jira. Gaa'elli bifa tokko qaba ture kun har'a gosa hedduu ta'ee akkaataa garaagaraatiin namoota garaagaraa biratti beekamaa jira. Gosoota gaa'elaa baay'inaan namoota biratti mul'atanii muraasa isaanii haa ilaallu. Kaan dura akka kaafne gaa'ela kontiraataa ilaala tokko farratti. Gaa'elli kontiraataa maal akka ta'e xiqqoo tokko tuqeen ture yeroo darbe. Gosi gaa'ela kana addunyaa biyya lafaa irratti addunyaa kana irratti addunyaa keenya irratti qofaa utuu hin taane addunyaa kiristaanaa keessa illee jira. Gosi gaa'ela kana addunyaa biyya lafaa irratti qofa utuu hin taane addunyaa kiristaanummaa keessatti iyyuu mul'achaa bal'achaa otoo deemu argina. Addunyaa kiristaanotaa addunyaa biyya lafaa jechuun addunyaa kiristaanotaa jechuun macaafa qulqulluu keessatti dirreen kiristaanotaa fi dirree warri biyya lafaa gargari.
gosi gaa'ela kana baay'ee rakkisaadha. Gaa'ela akka hin jenneefi yeroo barbaadanitti gargar kutu. Gaa'ela miti akka hin jenneefi walii wajjin jiraatu. Kanaafuu gosti gaa'ela kanaa du'aa utuu hin awwaalamin mana keessaa ajaa'udha. Sirrii miti jechuudha. Fooliin isaan tolu obbo. Wanti yaada Waaqayyoon alaa hundumtuu du'aadha. Reeffa wanti yaada Waaqayyoon alaa. Wanti yaada Waaqayyoo keessaa, dubbii yaada Waaqayyoo keessaa, jireenyi waa yaada Waaqayyoo keessaa, marii yaada Waaqayyoo keessaa, duddubii deddeebii yaada Waaqayyoo keessaa immoo jiraataadha, foolii jiraatu qaba. Du'aa yeroo hundumaa fooliin isaan tolu. Waan Waaqayyoo jibbee jiraachisuun dheekkamsa Waaqayyoo harkisuudha. Kanaafuu gaa'elli kontiraataa kun gaa'ela utuu hin taane ejja daangaa hin qabne jedhama. Namoonni ejja daangaa hin qabne ejjaa jiranirra baay'eedha. Ejji daangaa qaba. Dhaqanii ejjanii galuun jira. Ittuma fufanii ejjuun jira. Ejja daangaa hin qabne jedhee moggaaseef. Gaa'ela gosa gaa'elaa har'a addunyaa keenya irra jiru keessaa tokko kun gaa'ela kontiraataati. Lammaffaa gaa'ela faayidaa. Badaan bisimuun gaa'ela faayidaa. Kun immoo isa sana irraa adda kan ta'e qabeenya irratti bu'uureffamee kan ijaaramudha. Qabeenya inni qabuuf jecha jaalala dhugaa utuu hin taane jaalala qabeenyaatiin harkifamtee kan gaa'ela dhaabbattu jechuudha. Yookaan kan gaa'ela dhaabbatu jechuudha. Maaliin harkifame? Jaalalaan utuu hin taane, kadhannaadhaan utuu hin taane, yaada Waaqayyoof jaalala Waaqayyootiin utuu hin taane birriidhaan harkifamtee yookaan harkifame. Walii isaaniitiif yeroo kan hin qabne qabeenya duwwaadhaaf kan iddoo kennu. Walii isaanii dhimma walii isaanii hin qaban. Ijoon wixineen ka'umsi isaan gidduudha. Tuqaa guddaan isaan gidduu maalidha? Birriidha. Walii isaanii gidduutti ibidda bobeessu yeroo hundumaa. Seexana keessummeessaa wal gubaa jiraatu yeroo hundumaa. Isaan gidduutti yeroo hundumaa kanatu ta'a. Gaa'elli kun hanga faayidaan yookiis qabeenyi jiru qofatti tura. Gaafa birriin dhumu jaalalli isaanis dhumeera. Nagaan isaanis dhumeera. Waliigaltee isaanis dhumeera. Abeet. Waaqayyo gooftaan machaan waa gargaaru. Gaa'ela jaalala fixe jechuun gaa'ela birri irratti hundaa'edha. Jaalalli dhumu maaddii xaafii mana keessaa dhuma, timaatimii, shunkurtii, dinnicha mana keessaa dhuma malee jaalalli gaa'elaa yeroo hundumaa oo'aa. Namni tokko anaaf haadha manaa kootitu kiyyaa waliin jedha. Tarii isin kana dhageessanii beektan fageenya irratti waan ta'eef. Utuma gaa'elaan godhatiin maqaa kana stiil ishiinis didhaanaan jettee hin beektu. Maqaa ishii nama birattuu na sheema dasa haayilenji maaliif akka ta'e hin beeku. Yeroo tokko interviewuu nu godhaniiru iddoo ta'etti nu waamanii maaliif akkamitti maqaa kana walii waamtanii baaftanii jedhanii. So utuma gaa'elaan godhatiin maqaa kana ani kiyyaa hin jedhanii ishiin kiyyaatti. Kanaaf akkaataan yeroo cidha keenya bariitii jalqabee namoonni nurratti argan oo'a jaalalaa, oo'a gaa'elaa, aakshiniiwwan jaalalli gidduutti mul'atu mana keenya dhufanii akkaataan nu ittiin walii keenyaaf kabaja, walii keenyaaf jaalalaa qabnu namoonni yeroo argan baay'ee dinqisiifatu. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee Waaqayyoon galateeffadha isa kanaaf. Yeseexan jooroo iddafaannaa Yesuus geetan. Kanaaf Waaqayyo gooftaan machaa maqaan isaa ulfaatu malee baay'ee dhugamamsa guddaa jira karaa gaa'ela kootii baay'een galateeffadha. Egaa namoonni akkas jedhu turan ilaalaa jarri kun jedhu miqqanyaan akkasitti kaa ishii haifatu akkasitti ilaalaa takka turanii ankiyyaa waliin jedhan kanas inni isuu antee aanchii waliin jedhu qayyoo waliin jedhu jedhan. Har'a nu waggaa shanaffaa keenya ayyaaneffanneerra. Amma har'aatti qayyoo siin jenne
aanchis waliin hin jenne intinaas intinis waliin hin jenne. Kanaaf wanti yeroo sana ture wanti yeroo nuyi mushurrummaa keenya ture istiil amma iddoo isaa jira. Wanti yeroo sana mushurrummaadhaan goonu jaalala oo'aa walitti dhufnu sanaan goonu wanti tokko iddoo isaati kan hafe hin jiru. Idduma sana jira. Wanti gabbu'aa deeme hin jiru. Innaa namoonni sun amma irraa nu ilaalu. Nu maqaadhaan deebinee waliin waamne maqaadhaan waliin waamne maqaadhaan wal waamuun birqii ta'e miti. Garuu kabaja jaalala keessa haati manaa Abiraam Saaraan eenyu jettiin turteedha. Abiraamin gooftaa koo ittiin turteedha. Gooftaa jechuun waaqayyo jechuu ishiiti. No kabaja abbaa manaa ishiiti. Har'akkoo durii abbaa manaatiin akkas abboonni keenya yookaan haati keenya akkas jettiin. Isin jettiin. Isin yoommoo baay'ee moontinatti abbaa abaluu itti yoo ijoolleen jiraate. Kanaan achi akka har'aa abalishiyee qayyoo intinee minaamin illam baay'ee kabaju macaafa qulqulluun illee kanuma jedha kan inni jedhu. Sini galee har'aa gaa'elli mataatu miilla ta'eetu miilli mataa ta'e sirna gaa'elaa keessatti. Gaa'elli diigamaa waldaa sin diiga. Gaa'elli diigamnaa namni gaa'ela diigesu waldaadhaafis inni diigamsa. Kanaaf gaafa birriin dhabamee beeka. Waan ittiin bishaan waraabanu birrii lama dhabnee beeka. Waan baay'ee nama dubbistus. Waan ittiin daabboo bitanu dhabnee beekna bishaan dhunnee. Garuu jaalalli keenya achuma. Garuu jaalalli keenya idduma sana jira. Hin jijjiiramne. Ilaa birriidha walitti hin dhufne. Qabeenya walitti hin dhufne. Waan garaagaraa sababa garaagaraatiin miti. Jaalala waaqayyooti, dubbii waaqayyooti, qajeelfama waaqayyooti. Waan tokko isinitti makaan koo isinitti dubbachuu tarii. Waan tokko isinitti hima. Gaa'elli gubaan ibiddi keessaa lababu seexanni waltajjii godhatee yeroo hundumaa konfiraansii irratti gaggeeffatu gaa'ela akkamitti hojjetan gaa'ela hundeessaa birrii ta'e. Abbaa manaa kee birriif si jaalataa? Kana keessaa balleessi. Harka duwwaa keessi jaalachuutu irra jira. Rifeensa keef si jaalataa? Gaafa rifeensi sirraa dhume balbala sitti cufe jechuudha. Boquun kee kun timaatimii waan fakkaatuuf akka kana waan fakkaatuuf akkasiifi tokko gaafa mucaa godhattu boquun kee kun hin irrata. Gaafa sana maal akkasiin jedhu itti yaadi bifa kee duwwaa irratti hundaa'ee si jaallate yoo ta'e. Namummaan inni keessaa garuu bara dullumaa sanuma. Waan aadaa keenya keessatti jibbu tokko jira. Macaafa qulqulluurra kan jiru. Samaana isa jedhamu tokko. Seera 80 isa jedhamu tokko. Seera 80 jechuun akkam beektu 80 jechuun amma 80tti abbaa manaatii isaa booddee hin jiru jechuudha. Seera gaa'elaa keessatti 80. 80 seera 80 yookaan 80 yeroo guunne anii fi abbaan manaa koo abbaa manaa faadha manaa miti jechuudha. 80 seera 80 samaanaa godhanna jedhu miti. Samaanaan hin barreeffamu. Akkana jechuun iska samaanaa diras inee ana abbaa manaa ishiin haadha manaa kooti jedhee farramaa jechuudha samaanaa jechuun. Akkasitti seerri samaanaan seerri isaa akkas ture. Maqaa isaatiin beekan hiikaa isaa maaliif akka ta'e hin beekan malee namni keenya. Gaa'elli dhugaaf jaalalli keessa jiru akka Abiraamiif Saaraa amma waggaa 100 amma waggaa 90 iyyuu gaa'eluma jaalaluma achuma hundumtu irrachaa deema gaa. Amma waggaa 30tti waan tokko 40tti waa irrachaa deema 50tti waa irrachaa deema 67 irrachaa deeme zeeroo ta'a jechuudha. Achumaan bakka ani isin beeku ati isin beeku ati mana garasiidhaa fi ani mana gararraa rafaa minaa inni baala garaallee na samaana jechuun kanadha. No ani ette
waan dubartiitti dhufu sanatu natti dhufuu dide ana gara dhukkubbiin una dhiiseeratti saaraan waggaa 90 meeqatti malee abbaa manaa kooti nan gargara bahin jeen istiil abbaa manaa ishee wajjin tokkummaa qabdi jechuudha yeroo sana rakkina abbaa manaa hin kaafne ishii ana gara dhukkubbiin natti dhufuu dide jette malee gara dhukkubbiin maaliin hin beeku sinuu beektu waan tokko sitti ma dhaggeeffadhu ila namoonni qabeenya walitti dhufan dhumuu qabeenyatiin kan ka'e jaalalli nagaan isaanii dhume gargar ba'u kunis gaa'ela utuu hin taane ejja horiidhaan walitti dhufame jedhamee waamamaa jechuudha. Sadaffaa gosa gaa'elaa keessaa sadaffaa gaa'ela fedhii foonii irratti hundaa'u. Sirriitti dhaggeeffadha. Gaa'elli fedhii foonii irratti hundaa'u kun immoo inni immoo waanuma ibidda wayiiti aante. Akkuma ibiddaa guba la'anii riifachiisaa ho'atte akka namaa duuban eeboo fudhatee nama reeboo itti ariifatu maaliif fedha fooniiti fedhi foonii kun ibidda fire age jedhamiti ree sadarkaan itti suni fire age sadarkaa ibiddaati fedha fooniitiin gaafa gubatan fedhi foonii kun gaafa boqonnaa isaan dhoowwe seexanni karaa fooniiti yeroo hundumaa kan inni dhala namaa kuffisu foon kana malee dooniyyaa nuyi uffannu kanadha fedha waaqayyoo kan nu gochisiise yaada waaqayyoo dhala kan nu baase abboommii waaqayyoo jalqaba kan nu gochisiise arras abboommii waaqayyoo kan nu cabsisu seera waaqayyoo dhala kan nu jiraachisu foon nuyi uffannee jirru kun diina seexana isa amaa isa ifannee iyyee nurraa hin baanedha so isa Phaawulos maal ciniineen waaqayyoo bulchaedha gadi ciniinee waaqayyo nu gargaaru kanaaf gaa'elli inni sadaffaan gaa'ela fedha foonii irratti kuni gaa'elli kun immoo kan inni xiyyeeffatu fedha foonii qofa waan ta'eef lubbuu hin qabaatu fedha foonii xiyyeeffannaa isaanii jireenya waliin miti waa'ee gaa'elaan beeka amma ko gaafa laaltan kottame gara baadiyyaa deema gara iddoo tokko deema duba shamarran xinnuma harmitti guttunnaan bakka barumsi hin jiru waa'een jireenyaa hin jiru haadhaaf abbaaf abboomamuun hin jiru balaan buusetti bakka ilma abbaa baluu minaan sammuun bakka xinn reefuum reefu fedha foonii gaa'elatitti mul'ata bakka barumsa jibbisiise jireenya jibbisiise adhaaf abbaa qe'ee abbaa dhabaa heeyyamete bakka fedha fooniiti jireenyi fuula duraa maal fakkaata kanaa booddee maaltu jira neekisti kanatti taane mucichaa wajjin wal bira ga'ee isaa booddee akkamitti jiraatamu biyya keenya keessatti maaltu fokkisaa ta'e beektu sargiinii fi gaa'elli gargari sargiinii ጋብቻ እና ሰርግ ይለያያል ኢየሱስ ጌታ ነው ጋኤሊ ሰርጊ ጋፋሲ ሚቲ ነምኒ ሲርባ ጋፋሲ ፋርፈና ጋፋሲ ኢሊሌ ጋፋሲ ፈርዳ ጋፋሲ መኪና ጋፋሲ ቬሎ ጋፋሲ እንትና ጋፋሲ ፈርሶ ጋፋሲ ከረሰሙን ተማየ ሂኒሪ በተበቅ ጉያ ሰነ fuuldura isaa dura kaameraa kaasu inni iyyuu ko qophii isaa sa'aatii awarra fuudhin ittiin jedhaga qophii isaa iyyuu amma sa'aatii jaatti manuma keessa suufii uffata ishiin isa cimaa veelloo harkifte yookaan uffata kana harkifti sa'aatii ja'a hanga sa'aatii 12 booddee amma 12tti waca jira ja'a hanga 12 waca minaamini dhaqanii fuudhanii galuu minaamini sirba baay'ee jira 12 booddee warri wacaa boode hin gala lamaan isaaniitu marattaba isa galgala sana gammachuu galgala ganama sana jalqabee wanti jiru immoo jiraachuu fidi sukkaara fidi intana fidi akkamitti jiraanna xaafineessa maneessa maaloneessa intana gaaffiin isaa booddee dhufa sammuun namoota tokko fedha gaa'elaa fedha foonii isa galgala tokko isa daqiiqaa muraasatirra waan jiruuf gaa'elli immoo kana miti firoo tokko dhugaa jirtu sanitti sammuun namoota fedha foonii duwwaa irratti xiyyeeffate gaa'elaan gaa'ela jedhu tun taan waan fedha isaanii itti ba'an itti fudhatu no gaa'ela jechuun waan fedha foonii duwwaa itti ba'an miti kun dogoggora keessa dogoggora isa olaanaa dhiirri tokko namoota sammuu isaanii seexanni garagal dubartoota itti fayyadamee gatu arra sammuu ishii mooraalii ishii irra ejjetee cabsee kan biraa fuudhu kanarratti yeroo baay'ee dhiirota baay'een warri dhiirota dhiifama naaf haa godhan ana dabalate dhiirri nama tokko wajjin yookaan durba tokko gaa'elaan gowwoomse by nature uumamaan dubartoonni sammuu isaanii garaagarummaa qaba kan dhiiratiin yaa akkaataa yaaduu isaanii akkaataan xiinxaluu isaanii
Gowwoomtee gara barbaadettee ga'oofee booddee fedha foon isaatti geettee ba'ee booddee anis hin beekudhaan. Namoota akkasii namoota 20 ol nan beekan. Natti immoo isin jetta maqaa nama dha'uun barbaachisaa miti. Hin beektanis waan ta'eef. Itti dhimma ba'aniitutti waan barbaade godheet maqaa ishii balleesseet amanamummaa ishii dhabsiiseet amma immoo ija isaa kan biraarra kaasa. Durumaa wajjin jiraachuuf utuu hin taane fedha maaliiti? Fedha fooniitutu akkas godhe. Baay'ee rakkisaadha biroo tokko. Barri kuni baay'ee rakkisaadha. Foon kuni baay'ee rakkisaadha. Fedhi foonii. Namoonni akkasii gaa'elaaf hin jiraatan. Gaa'elaas hin beekan, hiikaa gaa'elaas hin beekan, maqaa gaa'ela dhusuu arguun barbaadan fedha foonii isaanii duwwaadhaaf deemu. Akka nama uffata bitee yoo ta'uufii baate gatee kan biraa uffatu. Akka nama kaalsiin yookaan kopheen yoo isa qabe kan biraa fuudhu. Kan biraa dhaqee intina jedhu. Akka nama mana kiraa geeddaru. Baay'ee dogoggora guddaadha kun. Akka nama nyaata tokko dhaqee qammasee ilaalee alakkii kana miti kan biraan nyaadha jedhee akkas godhu. Nyaata gosa gosaa deemee irra qammasanii ilaalan kunoo waa qammasanii ilaalu miti yeroo waa dhaqan qammasanii ilaalu. Kun hin mi'aa kun hin mi'aawu. Abeet abeet. Otuma qammasee ilaalu marziiti ta'a tokko hin ajjiisa dhumar. Warra akkasiiti. Maaliif ishee haifatu waaqayyo? Warra fedhi foonii isaan maraachee sammuu keessaa fuudhee gaa'ela ulfina dhoowwan waaqayyo sammuutti isaan deebisuun jedhaan ergaa kanan qabaaf. Qotaga namoonni wal fuudhan sun jalqabaa hanga dhumaatti fedha foon isaanii raawwachuu malee waan gaa'ela tokko barbaachisu waan tokkoyyuu kan of keessaa hin qabnedha. Kanaafuu fedhi foonii fedha foon isaanii raawwatanii yeroo quufan wanti gaa'ela sana jiraachisu waan hin jirreef gaa'elli kun qoraattii rakkinaatiin hudhamee du'a. Hidda gadi fagoo waan hin qabneef immoo goguu isa baddu baasaa goga. Kunis gaa'ela utuu hin taane ejja foonii jedhameetu waamama. Gosa gaa'elaa isa arfaffaa. Gaa'ela hamma du'aatti yookaan gaa'ela fiixaan ba'aa yookaan akka mata duree koo finished marriage isa jedhamudha. Gaa'elli kun gaa'ela sirrii fi qajeelaa gaa'ela ulfinni waaqayyoo keessatti mul'atu. Gaa'ela akka muka bishaan qarqaraa yeroo hundumaa lalisuu fi ija godhatu. Sababni isaa yoo du'a ta'e malee wanti gaa'ela kana diigu yookiin kuffisu hin jiraatu. Qaama tokko waan ta'eef garaagarummaan isaan gidduutti hin argamu. Yaada tokko yaadu, karaa tokko yaadu, marii tokko qabu, yaada tokko, qalbii tokko qabu. Kanaaf amma du'aatti gaa'elli kun jiraata. Kun gaa'ela ba'aa gaa'elli kun ba'aa gaa'ela keessa jiru hundumaa kan danda'e gaa'ela fiixaan ba'aa jechuun ni danda'ama. Gaa'elli kun lola hedduu yoo qabaate iyyuu gaa'ela moo'ataa. Kanaafuu namni tokko yeroo dhuma gaa'ela dhaabbachuu yaada keessa galfatu gaa'elli tokko akka fedha waaqayyootti hanga du'aatti moo hanga rakkinaatti jedhee itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Ani amma du'aatti moo amma rakkinaatti hanga gaa'ela kana godhadha. Amma rakkina keessaa bahutu akka mana ijaarratu amma namni na beekutti amma beekamtee argadhutti namni tokko amma beeka waan baay'ee na naasubsiisina. Waaqayyo gooftaan maccaa gaa'ela ulfina isaaf ta'e biyya lafarratti hundeessuun jedhan gaa'elli badeera. Kanadha yaada gabbataadhaan yaaduun baay'ee murteessaadha. Gaa'elli kun gaa'ela sirrii gaa'ela qajeeladha. Kanaaf gaa'ela waaqayyo foolii isaa biyya lafarratti arguu barbaadudha. Egaani yeroo ammaa kana gaa'elli jira jedhamu baay'een isaa keessi isaa raammoo nyaatu qaba. Keessi isaa akka muka hurtoo yookaan ololeen nyaattee keessi isaa dhumaadha. Gaa'ela keessi fayyaa darbeetu jira. Gaa'elli keessi isaa fayyaa amanamummaa, walii amanamuudhaan, wal jaallachuudhaan, wal kabajuudhaan, waliif obsuudhaan baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaadha. Waaqayyo gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Gaa'elli ba'aa walii baachuudha. Harrakkoo gaa'ela ba'aa walii baatu. Amma fakkeenyaaf haati manaasaa utuu xiqquma ishii mataa bu'aafattee guyyaa lama dhukkubsatte wedha wajjin rakkadheedha. Ba'aanan hin baatiniif hin jiraadha. Hin baasa ofirraa. Rakkadhee wajjinedha. Hospitaalaatti fite akkas godheedha. Warra ishiitti agaltu. Maa baay'ee jedha. Waan baay'ee dhagaa oola waan ta'eef. Isinii galee. Dubartoonni tokkos akkasuma. Abbaan manaa isaanii rakkina xiqqoo qabaatu hin danda'aniif. Waaqayyo nama lama kan walitti hirkiseef iyyuu ba'aa walii baataniif. An dadhabbina qaba. Haadha manaa koo baata. Dadhabbina ishii immoo natu baata. Kanaaf obboloota koo gosa gaa'elaa isaan kanatu jira. Mata duree isin hawwa guddaadhaan eeggattan mata dureen torban dhufu baran galgala gaa'elaa yookaan cidha gaa'elaa waa'ee galgala gaa'elaatti
baranna. Maal inni galgalli gaa'elaa? Isa jedhu olii wajjiniin yeroo gara biraa hin ilaalla. Guddaa akka sin kabajuuf sin jaaladhu. Baay'ee keessan beektu. Baay'ee sin kabaja, baay'ee sin jaaladha. Qulqulloota ijoollee Waaqayyoo, geggeessitoota waldaa Yesuus hundaan addaa hundumti keessan kabajamaa afaa Waaqayyoo sinaa kabaju, kadhannaaf, lallaba, barsiisaaf, gorsa gara biraatiin amma wal arginutti nagaadhaan naaf turaa, naaf tutturaa, naaf bubbulaa.